Tole nagarra caaluu nagaa waaqayyo isa jiraataa isiniif haa baay'atu jaallatamuudha fi kabajamoo obboloota koo hafuuraa galaa dhalootaaf shaal jalatti kan argamtanii maatiin hawwii akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u ana obboleettiin keessan gooftaadhaan eegamee gargaaramee nagaa guddaa nagaarraa afaan qabaa. Baga nagaa keessan taatanii baga eegamtanii baga gargaaramtanii isiniin jechuutiin jaalladha. Guyyaa har'aas immoo sagalee waaqayyoo qabadhee gidduu keessanitti argameera. Galanni waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Sagalee waaqayyoo walii wajjin ni ilaalla. Obboloonni gara YouTube chaanalii koo haaraa dhuftanii baga nagaadhaan dhuftanii Noora isiniin jechuun jaalladha isinan kabajaa isiniin jaalladha. Waaqayyoo gooftaan bara keessan haa eebbisu. Warri maatii koo turtan immoo laayikii koomentii sheerii gochaa na jajjabeessaa kan jirtanii hundumti keessan eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu gatiin keessan guddaa haa ta'u isiniin jechuutiin jaalladha. Sagalee waaqayyoo keessaatii iddoo tokko dubbiseetinanii walii wajjiniiti waaqayyoon hin kadhanna jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha maqaa waaqayyoo isa jiraataa eebbifamu. Walii wajji sagalee waaqayyootii dhaggeeffannaa jechuudha. Innis wangeela Yohaannis boqonnaa 15 boqonnaa 5:1 kaasee akkana jedha. Yesuus kun masiicha ta'uu isaa amananii Yesuus kun masiicha ta'uu isaa namni amanu hundinuu mucaa waaqayyooti. Waaqayyooti isa dhalche sana namni jaallatu isa abdichatti dhalates immoo in jaallata. Waaqayyo yommuu jaallannu abboommii isaa yommuu goonu ijoollee waaqayyoo jaallachuu keenya in hubanna. Waaqayyo jaallachuunis abboommota isaa eeguudha. Abboommiin isaa ba'aa ulfaatoo miti. Sababbii namni mucaa waaqayyoo ta'e hundinuu biyya lafaa moo'uuf ba'aa ulfaatoo itti hin ta'an. Ba'aa ulfaatoo itti hin ta'an. Humni ittiin biyya lafaa moo'annu kunis amantii keenya. Eenyutu biyya lafaa moo'uu danda'a ree? Ilma waaqayyoo ta'uu isaa nama amanu Yesuus ilma waaqayyoo ta'uu isaa nama amanu duwwatu biyya lafaa moo'uu danda'a jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan guddaadha. Namni Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uu isaa amanu hundinuu biyya lafaa kana moo'uu danda'a. Sagalee waaqayyoo kutaa har'aa walii wajjin ni ilaallu mata duree eenyutu biyya lafaa moo'uu danda'a jedhu irratti walii wajjin ni ilaalla jechuudha. Maqaa waaqayyoo isa jiraataa haa eebbifamu. Eenyutu biyya lafaa moo'uu danda'a jedha. Namni biyya lafaa kana moo'uu danda'u nama Yesuus Kiristoos isa biyya lafaa moo'ee, isa du'a moo'ee, isa cubbuu moo'ee, isa garbummaa moo'ee, isa waan hundumaa moo'ee sanatti nama amanu duwwatu biyya lafaa kana moo'uu danda'a jechuudha. Obboloota koo ogummaan keenya biyya lafaa nu moosisu, humni keenya biyya lafaa nu moosisu, biyya lafaa kan ittiin moo'amuu danda'u tokkicha ilma waaqayyootti amanuudhaani amantiidhaan biyya lafaa kana moonaa jechuudha. Namni Yesuus Kiristoositti hin amanne biyya lafaa kana moo'achuu hin danda'u jechuudha. Biyya lafaatiin moo'amneerra jechuun immoo cubbuudhaan moo'amneerra, fooniin moo'amneerra, garbummaa du'aatiin moo'amneerra, ibidda bara baraa jala galleetu jirra jechuudha. Kanaafi namni biyya lafaa kana moo'achuu kan danda'u keessa darbee jireenya bara baraa sana dhaaluu kan inni danda'u nama Yesuus Kiristoos kun ilma waaqayyoo ta'uu Yesuus Kiristoos kun du'ee du'aa ka'uu isaa nama Yesuus Kiristoos kun mirga abbaa taa'uusaa fi Yesuus Kiristoos inni du'ee du'a moo'e inni waan hundumaa moo'ate kun deebi'ee dhufee qulqulloota warra isatti amanan fudhachuu fi warra isatti immoo hin amannetti firdii laachuu isa amanan duwwatu biyya lafaa kana moo'aa jechuudha. Kanaafi biyya lafaa kan nuti ittiin moo'uu dandeenyu amantiidhaani jechuudha. Amantii jechuun immoo Yesuus Kiristoos isa waan hundumaa gochuu danda'u, isa waan hundumaa gararraa ta'e sanatti yoo amannedha jechuudha. Amantiin keenya gama biraatiin waan biraa amanuu miti. Yesuus ilma waaqayyoo ta'uu duwwaa amanuudhaani biyya lafaa kana moo'achuu dandeenya jechuudha. Hamma kana hin taanetti garuu biyya lafaa kana raawwannee moo'achuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf namni Yesuus Kiristoosiin amanu, namni Yesuus Kiristoositti qabamee deddeebi'u biyya lafaa kana walumaa gala isaatti maal godha? Hin moo'ataa jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf namni ilma waaqayyoo kanatti amanu biyya lafaa moo'uu danda'a jechuudha. Nuni kan ittiin biyya lafaa moonu amantiidha erga jennee wangeela Yohaannis boqonnaa
boqonnaa 16 lakkoofsa 29 irratti akkas jedha. Yommus bartoonni isaa kunoo amma dubbii haalatiin dubbattu mul'inatti himtaa, amma ati waan hundumaa gaafii namni qabu iyyuu utuu inni si hin gaafatin akka beektu nuyi barreerra. Kanaafis Waaqayyo bira akka ati dhufte in amannaa jedhan. Yesuus immoo isaaniif deebisee, amma in amantuu? Yeroo isin itti kophaatti na dhiiftanii bittinnooftan in dhufa. Ammuma iyyuu immoo dhufeera. Garuu ani kophaa koo miti, Abbaan ana wajjin jira. Anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif ani kana hundumaa isinitti hime. Biyya lafaatti rakkina qabdu, garuu jabaadhaa, ani biyya lafaa mo'eeraa jedhe. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Bartoonni guyyaa tokko gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkas jedhaniin Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 29 irratti, yommus bartoonni kunoo amma dubbii haalatiin dubbattaa, ati waan hundumayyuu hin beektaa. Utuu namni hin dubbatin yaada garaa namaa keessa kan jiru, waan namni garaa isaatti yaadeyyuu, waan namni si gaafachuuf yaaduyyuu, utoo namni sun baasee afaan isaatiin hin dubbatin ati hin beekta. Nuun immoo waan hunduma beekuu keetiin akka ati ilma Waaqayyoo taate amma amanneerraa jedhaniin jechuudha gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos immoo deebisee akkas isaaniin jedhe. Yesuus immoo isaaniif deebisee, amma in amantuu? Yeroo isin itti kophaatti ana dhiiftanii bittinnooftanii in dhufaa. Ammumayyuu yerichi dhufeera. Ani garuu kophaa koo miti, Abbaan ana wajjin hin jira. Anatti qabamtanii nagaa akka argattaniifanii isa kana hundumayyuu mootu isinitti himee. Rakkina biyya lafaa kanarratti rakkina qabdu, garuu ani biyya lafaa kana mo'eera, jabaadhaattiin jedhe. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraatadha. Kanaaf warri Yesuus Kiristoositti qabamanii jiraatanii biyya lafaa kana mo'anii jiraatu jechuudha. Rakkinni jira, gidiraan jira, dhiphinni jira, yaaddoon jira, dhukkubsachuun jira, garuu moo'ichi kan ijoollee Waaqayyooti. Maaliif jennaan warri Yesuus Kiristoositti amanan kuni biyya lafaa hin mo'u jechuudha. Sagalee Waaqayyoo ergaa Yohaannis boqonnaa tokkoffaa isaa jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti lakkoofsa 5 irratti maal jedha? Namni biyya lafaa kana mo'uu danda'u Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaatti nama amanuudha jedha. Kutaa kanarrattis immoo maal jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos? Anatti qabamtanii yoo jiraattanii nagaa akkasiin argattaniifan isa kana isinitti hime. Kanaaf isin immoo ani biyya lafaa mo'eera, isinis immoo jabaadhaa jedhe. Kana jechuun isaa isin ani biyya lafaa mo'eera, isinis immoo warri anatti amantan kun, warri ana duukaa buutan kunis biyya lafaa mo'attanii hin darbitu jechuu barbaadati jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Maqaan Waaqayyoo isa jiraataa eebbifamu. Wangeela Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 irratti akkas jedha. Kiristoos wajjin yoo duune garuu Kiristoos wajjin immoo akka jiraannu in amannaa jedha. Kiristoos warra du'an keessaa erga kaafame deebi'ees akka hin duune nuunis si'achi gooftummaa akka irratti hin qabaanne hin beeknaa jedha. Du'a al tokkos waa'ee cubbuutiif du'e, jireenya isaa ammoo Waaqayyoof jiraate. Isinis immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kiristoos jiraatanitti of lakkaa'ee jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Yesuus Kiristoos wajjin yoo duune, Yesuus Kiristoos wajjin immoo maal taana? In jiraannaa jedha. Egaa kana jechuun nuyi Yesuus Kiristoos wajjiniin gaafa gooftaa Yesuus Kiristoositti amannee kaasnee warra lammaffaa dhalatanidha. Lammaffaa erga dhalanne immoo foon jalaa, cubbuu jalaa, biyya lafaa jalaa duune Waaqayyoof jiraannaa jechuudha. Jireenyi nuti erga Kiristoositti amannee jiraannu jireenya Waaqayyoof jiraatanidha. Kanaaf nuni biyya lafaa jalaa duuneerraa, cubbuu jalaa duuneerraa amma nuti kan jiraachaa jirru Kiristoosiif jiraachaa jirra jechuudha. Jireenyi nuti jiraannu ammayyuu mootummaa Waaqayyoo nu arga jira, nuuf kennameera jechuudha.
Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Ganaa nuuf kennama miti. Mootummaa Waaqayyoo nuuf kennameera. Garuu mootummaa Waaqayyoo sana keessatti kan of eegu nuyi jechuudha. Yoo nu mootummaa Waaqayyoo sana dhiisnee keessaa ba'uu baanne Waaqayyoo mootummaa isaa erga nuuf kenne deebisee nurraan fudhatu jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf nu warri Yesuus Kiristoositti amanne kuni erga Yesuus Kiristoositti amanne Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee nu immoo cubbuu jalaa duunee amma jireenya nuti jiraannu jireenya Kiristoosiif jiraannu jireenya isa bara baraatti galuudhaaf jiraannu sanadha jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos al tokko cubbuudhaaf du'ee garuu bara baraan jiraata. Waaqayyo abbaa bira bara baraan in jiraata jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf nuunis cubbuu jala al tokko duuneerraa jireenyi nuyi amma nuyi immoo kan nu jiraannu bara baraanidha jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraatadhaaf haa ta'u. Kanaaf duuti maalurratti hin qabu, aboonurratti hin qabu, moo'icha nurratti hin qabu. Duuni kun duuni isa bara baraa suni jechuudha. Warri lammaffaa dhalatan kuni carraa tokko du'u. Warri tokko du'ani warri tokko dhalatan garuu carraa lama du'u. Warri carraa tokko dhalatanii lama du'u. Kan isaan du'anis fooniinis hin du'u, lubbuudhanis bara baraan hin du'u jechuudha. Warri immoo lammaffaa dhalatanii carraa tokko du'u. Innis du'a foonii duwwaa du'u. Du'a foonii namni kamiyyuu hin du'a waan ta'eef du'a foonii duwwaa duuna warri Kiristoos Yesuusitti amanne jechuudha. Kanaaf warri Yesuus Kiristoositti amanne kuni du'a foonii isa namni hundumtuu du'u sana duwwaa duuna. Lubbuun keenya hafuurri keenya gara Waaqayyo abbaa deema jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf warri Yesuus Kiristoositti amanne warri lammaffaa amanne cuuphamne lammaffaa dhalanne nuyi tokkoffaa haadhaaf abbaa keenyarraa harka foonitti dhalanneerraa lammaffaa immoo Yesuus Kiristoositti amanuu keenyanii ijoollee Waaqayyoo taanee si'a lammaffaa dhalanneerra. Erga si'a lammaffaa dhalanne immoo kan nuti duunu si'a tokko duwwaadha jechuudha. Kan nuti duunu du'a foonii duwwaadha jechuudha. Du'a isa bara baraa jalaati Kiristoosiin moo'icha arganne, Kiristoosiin birmaduu baane, Kiristoosiin jireenya bara baraa arganneerra jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Galaatiyaa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti akkas jedha. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii fi hawwii isaas fannisaniiru jedha. Haleluuyaa. Warri kan Kiristoos ta'an maal godhaniiru? Fedha foonii hawwii isaas fannisaniiru. Kana jechuun foon irratti aboo hin qabu, fooniif hin bitamanii, cubbuuf hin bitamanii, hawwasaaf hin bitamanii, kajeellaa fooniif hin bitamanii jalaa du'aniiru jechuudha. Fedhi foonii inni cubbuutti nama geessu, inni du'atti nama geessu, inni salphinatti nama geessu suni du'eera fannisaniiru jedha. Yaada isaa fannisaniiru jedha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf warri kan Kiristoos ta'anii, warri kan Gooftaa Yesuus Kiristoos ta'anii, warri Yesuus Kiristoositti amananii yaada foonii fi hawwa isaa fannisaniiru. Maal ta'aniiru? Mo'ataniiru irratti moo'icha qabu jechuudha. Foon isaanii gara barbaadetti isaanii noofu, akka barbaade isaanii godhu jechuudha. Kanaaf Yesuus warra isatti amanan kanaaf moo'icha laateefira jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti akkana jedha. Inni jiraatus anaa takka illee du'een turee amma garuu kunoo bara hamma bara baraatti jiraachuttan jira. Du'a irratti balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis ani gooftummaa qabaa jedha. Haleluuyaa. Ilaa akkana jedha kutaa kanarratti sagaleen kuni. Ani inni jiraatus ana takka illee du'een ture amma garuu kunoo bara baraan jiraachuttan jira jedha. Balbaloota warra du'aniitis banuu irratti ani gooftummaa qaba. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf warri Gooftaa Yesuus Kiristoositti amananis Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan waan jiraatuuf nuyi immoo kan nu itti amannu isa bara baraan jiraatu sana waan ta'eef nuyi ammas maalidha bara baraan darbinee jiraanna jechuudha. Kanaaf biyya lafaa mo'achuu namni danda'u nama Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo kanatti amane duwwatu biyya lafaa kana mo'achuutii danda'a jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf namni Gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti amanu namni ilmi Waaqayyo dhaloota kanaaf cubbuu namoota warra cubbamoota kanaa baatee fannoorra oolee
cubbamootaaf jedhee ulfina isaa dhiisee waaqarraa gadi bu'ee du'ee du'a moo'ee ka'ee mirga abbaa taa'uusaa akkasuma deebi'ee dhufuu isaa warra kansaati fudhachuu fi warra immoo kansaa hin taane warra isa ganan gara firdiitti dabarsuu isaa warri amananii biyya lafaa immoo jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaafi warri gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii warra kamidha? Warra gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa amananidha jechuudha. Galanni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaafi warri Yesuus Kiristoositti amanan ijoollee Waaqayyoo warri ta'an lammaffaa warri dhalatanii warra biyya lafaa mo'achuu danda'anidha. Kanaaf warri biyya lafaa mo'atan immoo ijoollee Waaqayyooti. Ijoollee Waaqayyoo immoo warra biyya Waaqarraati. Biyya lafaa kana hin mo'atu jechuudha guutummaa isaatiitti. Galanni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaafi duuni foonii nurratti haboo hin qabu. Cubbuun nurratti haboo hin qabu. Maaliif Yesuus Kiristoositti erga amanne Yesuus Kiristoos immoo waan hunduma kana erga moo'e nuunis immoo mootota warra moo'anidha. Warra karaa isaa moo'anidha jechuudha. Karaa dhugaa jireenya ta'uu ilma Waaqayyoo waan amannuuf waan beeknuufi nuyis warra biyya lafaa kana moo'atedha jechuudha. Cubbuu jalaa duune biyya lafaa jalaa erga duune Kiristoosiif jiraanna, Kiristoos keessa jiraanna, Kiristoos wajjiniin bara baraan jiraanna jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Galanni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaafi warri Yesuus Kiristoositti amananii warra cubbuu mo'atanii warra biyya lafaa mo'atanii jechuudha. Galanni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Waaqayyoo isa nutti dubbate isa nu barsiiseef galanni guddaan haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. YouTube channel koo subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa maatii naaf ta'a. Sagalee kana immoo amma dhumaatitti dhaggeeffadhaa. Share gochuutiin immoo wal qaqqabsiisadhaa. Dubbii Waaqayyoo jiraatadha. Waaqayyoo boruuftaanis nutti dubbata. Yoo Waaqayyoo nu gargaaree ganaa yeroo dheeraa walii wajjin dubbii Waaqayyoo dhageenyee dhageessifna jennee abdii qabna. Waaqayyoo immoo nu gargaara. Galanni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Waaqayyoo isa dubbii isaa nutti dubbate nu barsiise maqaa isaa haa eebbifamu. Dubbichatti immoo qabamnee akka jiraannu ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenya faa baay'atu eebbifamaadhaa. Sinan jaalladhaa, sinan kabajaa. Shaaloom turtii gaarii naaf qabaadhaa.